taasisaniin gara industiriitti darban. Magaalaa dheeraatti warshaa zayitaa dhaabanii fi loon gabbisuunis hojii dachaa kan isaan uummatanidha. Bara 1969 bakka jireenyaa isaanii magaalaa Adaamaa godhachuun wal morkii jireenyaa keessa seenanii qabsoo itti fufuun kufaatii sirna dargii bara 1983 carraa labsii gabaa bilisaa biyyaa fayyadamuun miiltoo yookaan shariika isaanii addee Makkiyaa Maammiyyoo fi Kamaal Abdulqaadir wajjin garee hojii makaanaayizeeshinii eegaluun qonnaan bultoota Arsii fi Baalee biratti maqaa gaarii horataniiru. Qonnaan bultoonni bu'aa kombaayinarii fi tiraaktaroota kanarraa argataniin gara qonna ammayyaatti yookaan koomershaal faarm hektaarota 10,000 lakkaa'aman qotataniiru. Kanarraa ka'uun industirii irra darbee gara biyya alaatti ce'uun dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa kanneen akka World Food, Save the Children, CRS, Neutral World, DPPC fi kan kana fakkaataniif dhiyeessuun dhaabbata filatamaa ta'anii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Wallaggattis boqqolloo oomishuun biyyoota garaagaraatiif dhiyeessaa turan. Akkasumas oomisha abaaboo irratti hirmaatanii turan. Gootichi Kabiir Huseen qabeenya horatan kana rakkoo hawaasa keenyaa jiddu galeessa gochuun namni keenya dhibeef hin du'u jechuun hospitaala biyya keenya irra darbee Afrikaatti dorgomaa ta'e magaalaa Adaamaatti ijaarsuun hojjettoota 10,000f hojii uume. Warra humna hin qabnee fi buqqaatota bilisaan waldhaanaa har'a ga'e. Kolleejjii isaa hojjettootaa fi barattoota hedduu qabu nuuf dhaabuun wabii fayyaa keenyaatiif ta'uun Adaamaa General and Medical College kaa'anii darbanii jiru. Yeroo dhukkubsatan irraa kaasee ilmi isaanii Dr. Muhammad Kabiir Huseen akkuma dooktaroota kaaniitti isaan yaalaa tureera. Garuu dooktarri ni yaala malee lubbuu isaanii du'arraa oolchuu hin dandeenye. Kabiir Huseen jaallan isaanii muraasa duukaa ta'uun warshaa daakuu weeb jedhamus qabu. Dhaabbilee hojii biizinasii isaanii kan biroo kaampaanii Odaa Sheer miseensa jalqabaa ta'uun hundeessuun akka hojii eegaluuf kaka'umsa guddaa kan qaban Baankii Intarnaashinaali Awaash, Kubbaaniyyaa Inshuraansii Awaash, Baankii Intarnaashinaali Oromiyaa keessatti hundeen sochoosuu keessatti nama hangafaati. Namoota biyya kanaa sabaan lagaan amantaan koorniyaan otoo hin qoodin nama dhuunfaa fi mootummaa birattis nama aantummaan ofitti nama qabanidha. Gama qabsootiinis yeroo gaafii mirgaa sabni keenya kaasaa ture keessattis waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti gahee leencaa taphataniiru. Namoota qabsoo keessatti miidhaman karaa dinagdee siyaasaa hawaasummaa akka deeggaraa turan keessa beektonni ni dubbatu. Kabiir Huseen Oromoo irras darbanii saboota sablammoota waliin jiraachuu keessatti ta'ee mootummaa fi namoota dhuunfaa qaamota siyaasaa biroo fi biyya alaa birattis ulfeeffamoodha. Kanaaf kabajaa fi jaalala qabaniin biyyoota alaa irraas badhaasota adda addaa argataniiru. Kabiir Huseen yeroo jireenyaa addunyaa tanatti dabarsaniin abbaa qabeenyaa fi jaalalaa qofa osoo hin taane abbaa maatii ijoollee 15, dhiira 7 fi shamara 8 yoo ta'an nama kamuu caalaa manneen barnootaa sadarkaa kamuu caalutti barsiisuun dhaloota rakkoo furu akka ta'anitti barsiisanii nuuf dhiisanii jiru. Xumura irratti waamicha gooftaa namni hafuu fi hambisu hin jirutti dhalatanii waggaa 72tti gooticha guyyaa kabajaa gootota ebila 27 bara 2012 du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Kabiir Huseeniif caffee warra jannataa hawwaa maatii firoottan jaalleewwan isaanii fi kabajamtoota firootaa biyya keessaaf alaatiif jajjabina hawwina.